Dhaga'ama dhaga'ama. Isa maal? Sagaleen koo jira? Sagaleen koo jira abbee? Qooqni koo jira? Hayyeegaa. Silaa'uu beektaa poorshiitiin irraa dubbachaa tureef jiru waa'ee fannooti. Akkuma beekamutti fannoon amaaraatuun humni shiftaan kun, humni hidhate kun, humni siigaltee haaluu Oromoo irraa ba'uu barbaadu kun, humni madaa kaleessa Oromoo madeessan sanarrallee deebisee madeessuu barbaadu har'aa sochii isaan godhaa jiran argaa jirra jechuudha. Oromiyaa tana guutuu keessa jechuu dandeenya. Humni kun kan of ijaare mootummaa deeggarsa mootummaa federaalaa yookaan PP federaalaatiin akka taate qabatamaadha. Mootummaan tun garee shiftaa tana yeroo ijaartu warra TPLF fi waraana bilisummaa Oromootiin cabseettee ijaarte har'aan tana uummanni fannoo jaaniin shiftaan yookaan terrorist groupiin kun kallattii mootummaan ijaarratee ittiin waboo itti cabsuudhaaf karoorfate bira dabranii yakka sadarkaa addunyaa irratti takkaan dhagaamin hojjechaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudha. Nama gubuun akka seera rabbiittis dhorkaadha. Akka seera yookaan international law'ittis dhorka. Garuu fannoon amaaraatuun qaama namaa gubaa jiran. Kanaaf beektaa irraan deddeebi'u jira waa'ee fannoo tana. Rabbi si haa fannisu. Wanni siigaltee nama aarsu fannoon amaaraa kaayyoo qabdi, sagantaa qabdi, tarsiimoo qabdi. Sagantaa fi tarsiimoof kaayyoon isaanii Itoophiyaa miliqsan, Itoophiyaa guddittii miliq jaaruudha kun ifaa beeku. Kaayyoon isaanii kana. Kaayyoon bilisiginnaatis akkasumatti Itoophiyaa guddittii daanqaa hin qabne ta sabaa sablammootonni jaamun jira tan eenyummaan saboota Itoophiyummaa akka yaammatan qofaaf karoora tumatanii jechuudha. Bilisiginnaa jechuun sani. Bilisiginnaa jechuun Itoophiyaa daangaa hin qabne takkittii siigaltee ta afaan tokkoon dubbatamu, ta afaan tokko keessatti dubbatamu. Tan amantiin takka siigaltee olaantummaa itti qabdu jaaruudha. Kana yeroo jennu naannoon jaaman jiru jechuudha. Akkuma siigaltee sirna miliq kaleessaa sirna siigaltee olaantummaa warra amaaraa bichaa ol calaqqisee sabaaf sablammoota Itoophiyaa siigaltee awwaalaa ture mirga sabaaf sablammoota awwaalaa ture san har'aas siigaltee san deebisuu fi abiyyiin uummata rarruudhaaf uummata Oromootii fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf yeroo anjifatee ka'u karoora siigaltee shiftummaa kana karoora saba kaan awwaalanii saba amaaraa ol baasuu kana kan deeggare warra nafxanyaati. Nafxanyaan deeggaruu bira kuttee Oromoon akka qawween irraa hiikkattu dhalataan naannoo amaaraa keessa jiru hundi akka hidhatu siigaltee karoorfatanii itti seenaa turan jechuudha. Wanni kaleessa godhaa turan har'aan tana fannoon kaleessa mootummaan PP guddoon ijaaraa jirte har'aan tana as deebitee uummata Oromoo ajjeesaa jirti qawween isaanii. Mana Oromoo gubaa jiran. Uummata keenya siigaltee dhalaa teenya reeppi godhaa jiran.
nama keenya siigaltee qalaa jiran, nama keenya makiinaa irra oofaa jiran jechuudha. Kun jechuun maali? Seera sadarkaa addunyaatti yookaan international law'tti nama siigaltee genocide irra gaggeessuun waan hamaadha. Waan hamaa. Kanaaf gruppiin siigaltee fannoo jedhaniin tun gruppii siigaltee googaraati jechuudha. Googaraa jechuun warra siigaltee dandeettii lolaa hin qabne, warra siigaltee Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenye, saba Oromoo bakka humna hin qabne ganda beelti faan jirtu nama keenya siigaltee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jira laallatanii jirti ummata keenya mana irra gubaa jiran jechuudha. Ka'umsa waan kanaa ilaallu. Fannoon tun humna siigaltee mootummaa federaalaatiin ijaaramte tan ispeeshaalii ummata Oromoo balleessuudhaaf dhaabbatte tan lafa Oromoo saamuudhaaf qindeessanii qopheessanii bocanii lafa kaan jechuudha. Waan biraatii miti. Fannoon ummata akkasiiti. Fannoo jechuun tan siigaltee bilisiginnaa Oromiyaa yookaan PP tana siigaltee akka udaanii jibbitu. Tan PP tana siigaltee innaa tuffachuu keessa nam tokko hin jiru jechuudha. Saba tokkollee akka PP Oromiyaa tuffatanitti fannoon Amaaraa dhugaa dubbachuudhaaf naannoo takkallee hin tuffatan jechuudha. Dhugaa dubbanna. Namni isaan jibbanii fi namni balleessuu barbaadan PP Oromiyaa warra mootummaa naannoo Oromiyaatiin jennuun tana warra siigaltee ummata kanaaf sagalee hin taane, warra Oromoon duutuus caal jedhu, warra Oromoon ajjeefamtuus caal jedhu, warra siigaltee guyyaa tokkollee ummata Oromoo kana bulchinaa, saba kana bulchinaa jedhanii qoma dhaawatanii rakkoo ummata Oromoo furuudhaaf ummata hin dalagin yookaan ummata hin furin rakkoo ummata Oromoo kana siigaltee ummata kana hedduu tuffatti fannoon. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tuffatti. Kun qaanyii guddaa. Qaanyii guddaa. Wanni PP Oromiyaa jennuun tun taappellaa Oromummaa siigaltee duudarra maxxanfatanii deeman malee keessoon isaanii siigaltee yoo keessuu isaanii taappellaa duuda isaanii kan Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa jirusan yoo siigaltee san solleessan nafxanyummaatu keessaan ba'a. Taappellaan isaan duuda maxxanfatanii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi uummata Oromoo bakka buuna jedhanii deeman kun taappellaa isaanii san duuda isaaniirra jiru san yoo hiite nafxanyummaa fi yookaan fannummaatu keessaa ba'a. Because silaa uummata Oromoo bakka bu'anii arraan tana siigaltee uummata keenya Wallagga keessatti horra guduruu Wallagga keessatti akka malee siigaltee genocide gaggeessaa jiran uummanni Oromoo buqqa'aa jira jechuudha. Manni Oromoo 200 ol gubachaa jira, gubatee jira, uummanni keenya buqqa'aa jira. Kanaaf mootummaadhaa tumme mootummaan jiru akka hiyyatti. Waan siigaltee qaanyiidha akka malee qaanyii. Mootummaa siigaltee Amaarree yookaan fannoon Amaaraa tuffattee uummata Oromoo tuffachiisuu barbaadan. Garuu uummanni Oromoo fannoo Amaaraatiin siigaltee tan siigaltee tana caaltuu dhuftee uummanni Oromoo akka ofirraa dhorku abdiin qaba jechuudha. Abdiin qaba. Garuu Wallagga keessatti uummata keenya alaan buqqaasaa jiran horra guduruu Wallagga keessatti ummata keenya fixaa jiran. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ifin jettu tani taappellaa Oromoo fi Oromiyaa dhawattee keessoon isii gizee taappellaa sarrigan nafxanyummaa yookaan fannoo Amaaraa yookaan Minilik baatuun eessa jirti? Eessa jirti? Uummanni Oromoo isin harkee jira. Isin hundinuu siigaltee warri Oromiyaa bulchaa jiru kun keessoon keessanii fi yeroo isin siigaltee baakgiraawundii keessan laalan isin ilmaan miiksii, ilmaan siigaltee diqaalaa, ilmaan ol keessa dhuubaa warra siigaltee fakkeessuudhaaf Oromoo bakka buutan malee isin caasaan keessan gubbaarraa eegalii ilaa hanqa jalaatti warra Oromoo ficcisiisuudhaaf dhaabbate. Warra sagantaa Minilik deebisuudhaaf dhaabbate. Dhalli Oromoo kan dhugaan dhiiga Oromoo qabu, kan Oromoo irraa dhalate, kan siigaltee abbaansaa dhiiga Oromummaa qabu yeroo fannoon Amaaraa shiftaa maafiyaa guruppiin tun uummata Oromoo Wallagga keessatti nama 200 mana 200 ol guban silaa xiqqoollee taatu sumatti dhaga'ama beektu.
sidhagam amma duboon sitin dhagamneef ati oromoo bakka buu oromootummaa naannoo oromiyaatiif oromoo bakka bu'etti garuu keessoon kee maali naaf xanya kana jechuudha bulchoota aanaarraa eegalee ilaa hanga gubbaatti mootummaa naannoo oromiyaa yookaan PP oromiyaa kan jaamu kun wallahi dhugaa dubbachuudhaaf takka takkatti yoo tarreessuu taateen tarreessinaa jechuudha godinarraa aanaarraa eegalee ilaa hanga caffeetti warra siigaltee abbaan isaanii hin beekamne godina irrattis warri mudamaa jiru aanaa irrattis warri abbaan isaanii hin beekamne kanaan mudamaa jira kun siigaltee laalaa oromummaarraa ummata oromootii fi oromoorraa haajaa takka illee hin qabu kun siigaltee as taa'eetti amaarri yookaan naannoon amaaraa akka jajjabaattu ummanni amaaraa akka hidhatu ummanni amaaraa akka oromoo balleessu dalagaa jira garuu gubbaarraan ummata keenya jechaa jirta isin beena waan isin taatan isin beena warra siigaltee of bira kutee ilmaan keessanillee Itoophiyummaa dhaalchisaa akka jirtan isin beena jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf bar ilmaan keessan oromoo waan joon beekanii bar Itoophiyummaa mililik beekan ilmaan keessan bar seenaa mililik beekan seenaa jaarraa abbaa gadaan beekan seenaa elamoo qulxuun beekan seenaa taaddasaa birruun beekan seenaa waaqoo guutuun beekan ilmaan keessan bar mana keessan keessatti wanni isin barsiiftan seenaa mililik seenaa hayila sillaasee barsiiftanii jechuudha garuu gabbaatanii qabsaawaa saba oromootiif dhaabbattee ifa keessan yeroo oromoon duute siigaltee guyyaa oromoon duute san mana farshoo dheeyitanii qaruuraa waliin dheeyitanii diina finnee jettanii siigaltee akkasitti walii labstan tan isin beene jechuudha waan isin taatan kanaaf caasaan gubbaarraa eegalee jalarraa eegalee laanqa oliitti ilmaan siigaltee bakka dhufe hin beekamne ilmaan haati isaanii hin beekamne ilmaan abbaan hin beekamne ilmaan siigaltee akkasii saniitutu taappellaa oromoo fi oromummaa dhawatee gubbaarraan dhawatanii jetti keessaan uummata oromoo akka fixaa jiran keessaan akka ficcisiisaa jiran kana jechuudha kana hoogganaan siigaltee dhugaan oromummaan itti dhaga'amu yeroo uummata oromootiif daangaan oromiyaa tuqame wanni kana ala siigaltee nama teessu jiru akka nama tokkotti parsenaalii akka nama tokkotti siigaltee ummanni oromootii fi lafti oromiyaa tuqaroo siigaltee fidaan baachuu an maaltu fidaana baasiisa beeta ummata kanarraa dhalannee jechuudha hammeenyaa fi rakkoo ummata kanaa hin dandeenye namni oromoo kana yaada namni oromoon ta'in abbaan fedhe siigaltee naannoon feete daangaa oromiyaa darbitee seentee ummata oromootiif daangaa oromiyaatiif lafa oromoo fudhatte abbaa takkallee ittiin dhaga'ama jechuudha kanaaf maal jechuudha ilmaan guddifachaati ilmaan siigaltee buna guruudhaaf oromiyaa seenan ilmaan siigaltee distii qoobuudhaaf oromiyaa warra seene ilmaan siigaltee halloo walitti qabanii waan garagaraa godhuudhaaf warra halloo irratti hojjetan warra akkasiisaniitu oromiyaa keessa faca'ee ilmaan isaanii siigaltee oromiyaa keessa guddisaniitti arraan tana ilmaan sanii fi warra saniitu aangoorra jira warra siigaltee sibiila barbaadaa fi kophee cicciramtuu barbaadaaf oromiyaa keessa dhufee jirtu ilmaan siigaltee oromiyaa keessa dhalee naftanyoota jechuudha warra kanaatutu ilmaan warra kanaatutu oromiyaa bulchaa jira ilmaan warra kanaatutu caasaa gubbaarraa eegalee ilaanqa jalaatti taappellaa oromummaa siigaltee taargaa oromoo fi oromummaa qabatanii hakeessoon isaanii naftanyaa asbaanii siigaltee uummata dura baanii nuti uummata oromoo kijiba kanaaf haalli siigaltee amma adeemamaa jiru waan akka malee siigaltee nama dhukkubsu mootummaan oromiyaa wanni jaamutuun akkan jirre ummanni keenya jala muree beekuu qabaa beekee jiraas yeroo ummanni keenya buqqa'u mee fakkeenya guutina shaabaa
Ana fantaalee amma bakka dheengadda sii galtee uummanni milishaan 26 itti irraa buqqaate milishaa 26 itti ajjeesan san arraan tana maaltu jira? Arraan tana akka kaleessaa sii galtee maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jiruun nafxanyoota naqanii nafxanyoonichi keessa jiran uummata keenya balleessaa jiran jechuudha. Nama hedduu sii galtee kaleessaa fi edda nama hedduu fixan. Nama hedduu balleessan. Kana godhu eenyu? Fannoo Amaaraa waraana bilisummaa Oromoo balleessaa jedhanii uummata keenya fichisiisaa jiran. Kana godhaa jiru nafxanyaa Oromoo sii galtee ta maqaa Oromoo dubbachaa jiru. Tan taappellaa Oromummaa qabattee keessoon isii nafxanyaa tanaatutu uummata keenya fichisiisaa jira jechuudha. Silaa sii galtee uummata kanaaf dhaabbatanii silaa haqa Oromoo kabachiisuuf dhaabbatanii silaa daangaa Oromiyaa kabachiisuudhaaf dhaabbatanii yeroo milishaan 26 dhumtu gabbaanii sii galtee tarkaanfii fudhatan ture. Milishaan sii galtee ashkara isaaniiti. Kana uummata sii galtee milishaa ofii caasaa ofiitu yeroo duuteen falmanne uummata Oromoo maaliyyaa ummanni Oromoo akka du'aniif uummata Oromoo akka fannoon fixuuf akka nafxanyaan fixuuf warra karoorsa keessaa Phiiphiin Oromiyaa takka jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Phiiphiin Oromiyaa takka. Waan ajaa'ibaati jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ummatuma akkamiitu sii galtee Rabbiin Oromoo irra fidee ummata akkanaa kana sii galtee kan dhiigni Oromoo dhiiga Oromoo hin qabne warra bifaanillee Oromoo hin fakkaanne ilmaan sii galtee godaanaa ilmaan guddifachaa ummata kana sii galtee ummanni keenya yookaan deeggartoonni bilisinnaa tokko tokko akka waan ummata ayaa qabuutti akka waan ummata sii galtee faayidaa qabuutti akka waan ummata saba kanaaf faayidaa buusaa jiruutti fudhatte jechuudha. Atuu sii galtee kan bilisinnaa jiru atuu kan badhaadhina Oromiyaa jiru baagiraawundii koos ilaalan ni beekamtaa jechuudha. Wo baagiraawundii silaallee ganda keessatti waan hamtu dalaydee jirta. Shifta jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf yeroo uummanni keenya Wallagga kana keessa bara horra guduroo Wallaggaa keessa uummanni baqatanii jirti. Beelti uummata waxalaa jirti. Uummata fixaa jirti beelti. Qawween fannoo Amaaraa uummata fixaa jirti. Mee mootummaan naannoo Oromiyaa? Mee Oppidoon mee warri taappellaa Oromoo fi Oromummaa qabatee ummata keenya misooma maarree Oromoo Oromiyaa misoomsu Oromiyaa qamadii haadha keetii si haadha dhorku afaan qamadii goote warra afaan boqqolloo. Kanaaf mootummaa dhufaa dabraa keessatti kan ummata Oromoo gabroomsaa jiru kan ummata Oromoo diinaaf kannaa jiru eenyu akka taate sii galtee ni beeknaa jechuudha dubbachuudhaaf. Isinuma warra sii galtee amma jiru kana kaleessa warri afaan mimmi'eeffatee warri ijoollee Oromootii fi qeeroo Oromoo ficcisiisaa ture warrumaarra sii galtee aangoo qabu kana aanaarraa eegali laanqa caffeetti warri Tigiree tana deennati Tigireetiif nama kannaa ture. Warra sii galtee godinaa fi aanaarraa fuutanii deennatiif nu kannaa turtan warra sii galtee arra godinarra jirtan. Especially mee alaalu Harargee baarratti. Harargee baarratti alaalu. Wanni amma sii galtee Harargee bulchaa jirtu caasaan aanaarraa eegali hundinuu wanni Harargee bulchaa jirtu caasaa Kadiir itti gaafatamaa humna tikaa Harargee irratti isa jechuudha Kadiir Naasir kan jedhamu. Kadiir sii galtee dhalootaan Arsiidha sabaan Tigiree. Warra kanaatu sii galtee arraan tanaas caasaa Kadiireetutu caasaa deennatii uummata kaleen uummata Oromoo fixaa ture. Caasaa kaleessa sii galtee tarkaanfii garaagaraa maqaa adda bilisummaa Oromootti nurra fudhachaa ture. Warra kanaatu arraan tana sii galtee Harargee bulchaa jira. Especially baa bulchaa jira. Warra kaleessa yuunivarsiitii keessatti qindeessaa yuunivarsiitii jaamee ijoollee Oromoo yuunivarsiitii irraa ariisisaa ture jirtu arraan tana sii galtee Harargee baarratti kaabineedha jechuudha dubbachuudhaaf. Maqaa addaan babaaflee takka takkatti isin keenyoo feetan.
takka listi isinii goona. Kanaaf kaleessa sii galtee gocha wayyaaneen daleettee harka dhibbarraa harka meeqa harka guddaa eenyu qaba kan jennu taate uummata kanaa qaba. Warra sii galtee deennatiif humna tikaatiif sii galtee ijoollee Oromoo kannaa ture. Warra Kadiiriif gabaasaa ture especially Harargee baarratti. Kadiiriif gabaasaa turan jechuudha. Kadir Naasir itti gaafatamaa humna tikaa godina Harargee ba'aa ture. Eastern Itoophiyaa tananumaa isaatu godhaa ture. Kadir sii galtee yoo barbaachisaa ta'e footoo isaa wajjin isiniif laxafa. Ni maxxansaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaan. Kanaaf caasaa kaleessa Kadir jaareetutu Harargee tana bulchaa jira. Bar ijoolleen kalee qindeessitoota yuunivarsiitii Haramayaa taate warra sii galtee deennetii wajjin dalagaa ijoollee Oromoo ariisaa ture. Arraan tana itti gaafatamaa misooma qonnaa Harargee ba'aa itti gaafatamaa intarpiraayizii maarree Harargee ba'aa sani warra sii galtee harki dhiigaati. Fakkeenyummaadhaaf taniin beekuutu tana malee akka Harargee ba'aatti taniin beekuutu tana malee Oromiyaa guutuu warra kaleessa Oromoo irra jenosaayidii hojjeteetutu Oromiyaa bulchaa jira. Yakkamaan kaleessa sii galtee uummata Oromoo ficcisiisaa ture. Arraan tana fannoo sii galtee namni fadhi dhufee Oromiyaa hoo uummata Oromoo fixallee haajaa haa qabu miti jechuudha. Lafa Oromiyaa daanga Oromiyaa abbaan fadhi dhufee hoo seenee lafa fudhatillee haajaa haa qabu miti. Warra akkanaa kanaatutu Oromoon bakka bu'achaa jira. Warra sii galtee jenoosaaydiin kan raawwate jechuudha. Wanni sii galtee mootummaan Abiyyi Ahmad yeroo jalqaba sii galtee aangoo irratti ol ba'u wanni hiiqirta wanni dhiifama wanni jee wanna jedhuuf wanni kaleessa yakki kaleessa uummata Oromoo irra dalagan yakka hamaadha. Yakka san sii galtee abbummaadhaan kan uummata Oromoo akka wayyaaneen fixu godhaa ture caasaa arra biltsiginnaa Oromiyaa ifiin jettu. Kan arrallee sii galtee fannoon Amaaraa uummata Oromoo akka fixu warra haala mijjeessaa jiruutu arraan tana sii galtee biyya bulchaa jira jechuudha. Kana uummanni sii galtee amma caasaan humna tikaa deeninnatii sii galtee Kadir Naasir kan siin jee itti gaafatamaa baharratti Kadir Naasir jechuun dhalataa sii galtee Tigireeti. Arsiidhanni caasaan isaa arraan tana sii galtee Harargee ba'aa tana guutuu keessatti warri dalagaa jiru caasaasaati. Caasaan isaa kun caasaa sii galtee ilmaan nafxanyaa if jalaa qabu. Warra jaartii nafxanyaa if jalaa qabu. Warra jaartiin isaanii sii galtee nafxanyaa guddaa. Warra sii galtee jaartiin isaanii deemtuun jechuudha akkuma biyyi kanatti. Kanaaf yoo barbaachisaa ta'e listi wanta goonee maxxansuu dandeenya jechuudha. Caasaa isaanii gubbaarraa eegalii ilaanqa jalaatti. Akka sii galtee Eastern Harargee. Kanaaf uummata kana jechuudha. Uummanni kun uummanni sii galtee yakka sadarkaa addunyaatti Oromoo irra dalage. Yakka sadarkaa addunyaa qeeroo irratti kaleessa dalage kun arraan tana uummanni Oromoo nafxanyaa yoo fixe fannoon Amaaraa yoo fixe warra haajaa qabu miti jechuudha. Yakkamtoota. Yakkamtoonni sii galtee mootummaan kun akka humna horateetuma sii galtee abbaa fadhees ajjeesee abbaa fadhees biyyaa baasee abbaa fadhees qalee abbaa fadhees gubee aangoon mootummaa kanaa akkamitti tursiifnaa qofa irratti warra dalagu. Warra sii galtee laalaa tokko uummata Oromootiif hin qabne dhugaa bakka tana hubadhaa. Warra laalaa takka hin qabne. Warra kana jechuudha. Kanaaf caasaan sii galtee Kadir Naasir wajji wal qabatee galaan kana keessatti illee nama jiru jira. Magaalaa galaan keessatti koomishinara tokko jira sanillee sii galtee gara fuulduraa maxxansuuf teenya. Kanaaf warra yakkamtoota akkasiitutu uummata Oromoo bakka buuna jedhanii kan keessoon isaanii nafxanyaa warra akkasiisan jechuudha dhugaa dubbachuudha. Uummanni kun uummanni Oromoo fadhu haadhumuu fadhu sii galtee dachiin garaa naa galtu fadhu sii galtee uummata keenya abbaan fadhe haafitu irraan kaayyan. Kanaaf yakkamtoota
yookaan teeroristii yookaan warra jenosaayidii kaleessa gaggeessitu arraan tana siigaltee Oromiyaa bulchaa jira. Warra siigaltee haadha abbaan isaanii bakka taate hin beekne. Warra eessaa dhufanii hin beekne. Warra siigaltee Itoophiyaan hinnatii leellisuudhaaf jaartii Amaara irraa warra fuudha. Warra naftanyaa irraa fuudha. Warra kanaatu siigaltee Oromiyaa bulchaa jira. Warri kun ummanni Oromootii fi ijoolleen Oromootii fi Oromiyaa yoo baddellee warra haajaa qabu miti. Daangaan Oromiyaa hoo cabellee uummata haajaa qabu miti. Oromummaa tana siigaltee yoo fuudhanii awwaalanii cicciranii Itoophiyummaan bakka buuf na jaan warra haajaa qabu miti. Warra siigaltee yakkamoo warra yakka kaleessa dalagan san dhooysuudhaaf mootummaa aangoo mootummaa kanaa tursiisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Ummanni kun siigaltee Oromoo bakka bu'a Oromoo bakka bu'u. Ummanni kun Oromoodhaaf laalaan qaban. Kanaaf yakkamtoota kanaatutu Oromiyaa bulchaa jira. Yakkamtoonni kun laalaa takka waan hin qabneef fannoon Amaaraa yeroo daangaa Oromiyaa seentee weerartu yeroo uummata Oromoo irra mana gubdu yeroo lafa Oromoo siigaltee seentee alaabaa miliqirra dhaabbattu waan takka siigaltee xiqqoolleen shiilawan because isaanis siigaltee keessoon isaanii naftanyaa waan taateef keessoon isaanii siigaltee hiddii isaanii hidda naftanyummaati. Wanni siigaltee Oromiyaa bulchaa jiru hundi xaqlaallaasii warra siigaltee jaartiin naftanyaa warra siigaltee haati naftanyaa warra kanaatutu Oromiyaa bulchaa jira. Maajoritiin warra kana warri silaa Oromummaa qabu siigaltee minority waan xiqqoo ta'aniif jecha siigaltee asbaanii dubbachuu irratti yoo dubbatan ni dhabaman. Isaan kun siigaltee afaan qabatanii xoo mana galanii oo'aa jiranii jechuudha. Warri amma siigaltee Oromiyaan akka badduu fi uummanni Oromoo fannoodhaan akka baddu haala mijeessaa jiru warra guddifachaa warra siigaltee keessoon isaanii naftanyaa warra abbaan isaanii buna guuruudhaan naannoo Amaaraa gama Oromiyaa dhufu warra kophee qaruuraa guuruudhaan siigaltee Oromiyaa keessatti gabbobbee osuma qaruuraa fi kophee guuruu ilmaan daddalee ilmaan isaanii san siigaltee arraan tana Oromiyaa keessatti afaan baranii aangoo siigaltee harkatanii warra biyya bulchaa jiruutu warra kana jechuudha. Warri kun siigaltee kaayyoon fannoon Amaaraa gaggeessuu fi kaayyoon isaan gaggeessaa jiran takka jechuudha. Uummata kanarraa maal eegdame? Maal eegda? Mees kan maal eegdamu? Ni eegda kanarraa? Hin eegin. Hin eegin. Kanaaf yeroo hunda siigaltee hojii dalagamu qabdu dhiisanii hojiin dalagamu qabdu tan duraa daangaa Oromiyaa kabachiisu nageenya uummata Oromoo kabachiisu nageenya uummata Oromoo kabachiisuu fi daangaa Oromiyaa kabachiisuun hojii adda dure isaan tana dhiisaniiti waraana bilisummaa Oromoo akkamitti balleessina bar uummata siigaltee fannoon Amaaraa firraa dhorku dadhabe warra siigaltee waraana bilisummaa Oromoo balleessina jaanii mirqaananii uummata Oromoo irraa ajjeessaa jiru jechuudha. Isaan illee namallee deebi'anii warra viidiyoo warra bilisinnaa kun deebi'ee maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuudhaan uummata Oromoo abaa'oo deeggartaa woboo deeggartee jechuudhaan warra ajjeesaa jiru ammas. Kanaaf uummata kana uummata Oromoo miskiina kana uummata qulqulluu kana duguggaa sanyii uummata Oromoo irra gaggeessaa jiran jechuudha. Duguggaa sanyii uummata Oromoo irra gaggeessaa kan jiru OPDO yakkamtoota kaleessaa warra irra bilisinnaa ifiin jiru kanaaftu uummata Oromoo irra yakka adda addaa dalagaa jira. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jiruun uummata keenya fixaa jiran jechuudha dubbachuudha. Uummata keenya hidhaa baasaa ajjeesaa jiran. Kana siigaltee Oromoon hundi beekuu barbaachisa. Kan akka hoolaa yaadu kan guyyaa tokkollee yaadeen beekne kan siigaltee miimooriin isaa miimooruu dur taate kan siigaltee kan addunyaa tanaa hojii deemuu hin dandeenye kan beekumsi isaa siigaltee sumuunii takkaa akkasiisan jechuun warra bilisinnaa deeggarus warra sammuun isaanii siigaltee dhiphoo
warra kunilleen si galtee laalaa oromummaa takkan qaban waan akka malee lama asfate kanaaf uummanni keenya bal'aan hojiin uummanni Oromoo dalaguu qabu uummanni Oromoo chaansiin inni qabu uummanni Oromoo negeree isaa tolfachuudhaaf chaansiin ati qabdu Oromoo waraana bilisummaa Oromoo deeggare waraanni bilisummaa Oromoo waraana haqaa lolu waraana dhugaa lolu waraana saba Oromoo kanaaf lubbuu qaalii tana kannee qabsaawaa jiru waraana siigaltee lubbuutiin dura lubbuu uummata Oromootiin kabachiisa kajoo waraana siigaltee jireenya kiyya dura jireenya uummata Oromootiin kabachiisa kajoo waraana kee jabeeffadhu araan tan siigaltee silaa fannoon Amaaraa dhuftee Oromiyaa tan guutuu fixxee OPDO Raumaan eegin bilchiginaa Oromiyaa Raumaan eegin warra siigaltee fannoo Amaaraa karoorsee warri Oromiyaatti akka seenan godhi isaan kanaaf fannoo Amaaraatii fi shiftoota feeteefirraa dhorkuudhaaf gaachanni saba Oromoo kan saba Oromootii dhaabbate kan dhugaa dhaabbate kan bilisummaa dhaabbate kan haqaaf dhaabbate kan mirga sabaaf sablammootaatiif dhaabbate waraana bilisummaa Oromoo gargaare hidhadhu qabsaawe kuffisi akkas kanaaf gaa hedduu dubbachuun hin taatu anan kanumaan jechuu dhufe galatoomaa fayyaa ta'a uummanni keenya siigaltee waan siigaltee fannoon taatee fi waan bilchiginnaan Oromiyaa taatee baree jira jechuudha bilchiginnaan Oromiyaa wanni isiin deebisuu deemtu Itoophiyaa daangaa hin qabne Itoophiyaa gudditti Itoophiyaa Minilik ta siigaltee manaamni ati manaamtullee Minilik argitu Itoophiyaa akkasiisan jaaruuf siigaltee tattaafachaa jiran fannoon Amaaraa ta'u Itoophiyaa Minilik isaanii akaakayyoo isaanii tan Minilik tan siigaltee Oromoo qooshaa daayisiftu tan Oromoo maqaa xiqqeenyaatiin yaamtu tan siigaltee Oromoo barnoota dhorkutu Itoophiyaa akkasii siigaltee deebisuudhaaf fannoonis qabsaa jirti qabsoo fannoo tana kan deeggaraa jiru kan fannoo hidhachiisaa jiru kan Oromoo akka fixan akka Oromoo gudaansan akka buqqaasan godhaa jiru mootummaa PP'ti mootummaa PP keessaas mootummaa naannoo Oromiyaati warra PP Oromiyaa bilchiginaa Oromiyaa jettanii kana warra kana jechuudha Oromoon sirra beekee jira kanaaf araan Oromoo qabdu waraana bilisummaa Oromoo waraana kee deeggare waraana kee bira dhaabbadhu waraana kee gargaare injifannoon uummata Oromoo kufaatiin mootummaa kanaa akkasitti dhiyaachuu danda'a jechuudha yoo ta'eetuma siigaltee atiis osoo waan sirraa eeggamu hin daleenye osoo siigaltee waan qabsoon barbaaddu osoo wareegaman kafalle wareegamni kun siigaltee dirree qabsoo ka dhaquu danda'u haa dhaqu dirree qabsoo ha dirree qabsoo dhaquu hin dandeenye karaa isaa mijjooytutti qabsoo Oromoo tana tinnisee gargaaruu qabaa jechuudha kana godhe kana dandeessu siigaltee qabsoo tana cimsitee dhumaati Oromoo siigaltee tanaaf xanyummaan Oromoo kanatti tuffatte kana kafannoon Amaaraa Oromoo kanatti tuffattee lafa Oromiyaatii fi daangaa Oromiyaa cabsitee uummata Oromoo ajjeesaa jirtu tana sii kabachiisuu danda'a eenyu wajjin waraana bilisummaa Oromoo wajjin kanaaf uummanni keenya jabaachuu qabdan eeroo Oromoo jabaachuudhaaf bara dhufaa dabraayis oo'uu hin qabnu irree keenya kan Oromoo bakka bu'u kan siigaltee walabummaa Oromiyaa fiduudhaaf lubbuu jijjiirraa hin qabne uummata Oromootiif kanneen qabsaa'aa jiru waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhu kana kasi baasu fannoon Amaaraa dhuftee yoo si fixxe yoo mana sirra gubdu yoo si buqqaafte namni sii dirmatu hin jiru arkitee jirta kan sii dirmate kan siigaltee siifiin qabsaa'u siin jedhu kana dhiiftee warra siigaltee keeysoon isaanii naftanyaa jalan deemin yaa Oromoo kanaaf waraana kee jabeeffadhu kanumaan jechuu barbaadaa galatooma fayyaa ta'a nagaan jiraadha